يا وياك فوي يا وياك تلا يا سهدين تتراري يا قراك فوي يا قراك تلا يا سهدين كركر باسي موسيقى بنا كان أمة أورومو مراچا جرو ريكاردي cabsuuf deemaa jira. Sirbi yeroo gabaabaa kana keessatti jaalalaa fi kabaja guddaa argate kunis kan dursa Abbitoo Kabbadaa fi Ilfinesh Qannootiin hojjetame ammoo Iskiyaas Mazammarii fi mucattii Ilfinesh Qannoo taate dangaadhaan hojjetamuudhaan fudhatamummaa guddaa ta'e tokko argatee jira. Akkam jirtu hordoftoota koo kabajamuu fi jaallatamu akkam jirtu nageenyi badhaadha. Ani nagaadha alhamdulillah bakkuma jirtan hundatti nageenyi keessan qaccee addunyaa geettan hundatti isiniif habaayatu ani shakuudha shakuutiif. Horoskoopii adda takka walitti deemnee jirra qophiin addaa keenyas reakshinidha. Reakshinii sirba haaraa samoona kana afaan Oromootiin qophaa'ee dhiyaate kan dursa Abbitoo Kabbadaa fi Ilfinesh Qannootiin hojjetame irra deebiidhaan ammoo Iskiyaas Mazammarii fi Dangaa Qananiitiin hojjetame ni ilaalla. Hanga xumuraatti nafaana turan affirra kooti. Sirba kana kan gadhiisee miidiyaa addaa kan ta'e entertainmentii uummata Oromoo Vision Entertainment gadhiisee jechuudha. Vision Entertainment yeroo dhiyoo keessatti kan hojii jalqabeera kana dura ATT Entertainment kan ture sun Vision Entertainment gara aartii Oromoo guddisuutti kan ol guddateedha jechuudha. Yaada sirba kan hojjechuu akkamitti akkasanii fi akkamitti irra deebiidhaan hojjechuu danda'an waan jiru Iskiyaas Mazammarii BBC Afaan Oromoo bilbilaan gaafatee jira. Meeshumarraa dhageenya. Sirba kana ijoollee namoota lamatu jira. Sirba hojjechuudhaaf walitti dhufne waa'uma sirba sanii haasa'uudhaaf wal geenye sirba tokko osoo waliin hojjetan yaada jedhu duraan kaase. Achiin booda Ilfiyyee waan hin jaalladhuu fi isinis haadha ishee waan taate sagaleen xiqqoo wal fakkaata jettee Ilfiyyee wajjin maaliif sirba Ilfiyyee fi Abbitoon duraan hojjetan tokko wajjin gaafa jedhee yaada kaasu yaada kiyyachuma fudhatan warri Vision Entertainment jechuudha. Achiin dafneetuma gara studio dhufne jechuudha. Achiin booda sirbi erga hojjetameen booda kilippiin erga hojjetameen booda sarpiraayis gochuudhaaf ture Ilfiyyee sarpiraayis gochuudhaaf akka yaadannootti isaaniif akka ta'uuf jechuudha. Sagaleedhaan irra buuftaafi? Koyyaa shungee mee cimcimgoona koyyaa shungee mee cimcimgoona yaa wayyaa koo fooyyee yaa wayyaa keental yasa hittiin tattaraare yaa garaa koo fooyyee yaa garaa keental yasa giddiin gargar baase. Egaa daangaan hin jirtu? Anuu sirkaan fuudhan ture. Bakka ishee sagalee kanatu harka furdata beektaa. Deebimee hawaasa keessaa argattan maal fakkaata? Baay'ee bareedaadha beektee amma jechuun waan hin eegne kan yaani kenna feedback man kennaa jiru. Sirbii asin durallee sirba nama keessa ture waan ta'eef baay'ee jaallatameera. Itti gammannee jira. Moraalii guddaa nu ta'ee beektee. Egaa haalli qophii isaa akkuma Iskiyaas Mazammarii dhageettanii uumaa wanti haaruuf hin jiru jechuudha. Baay'ee sirba nama dinqisiisudha. Haalli uffannaa isaanii, haalli shubbii isaanii kan baay'ee namatti toludha jechuudha. Keessattuu Iskiyaas Mazammarii uffata kana akkuma waan Abbitoo Kabbadaa irraa fudhate jechuudha kan fakkaatu. Uffatuma inni sirbeen kan duraan san isuma fakkaata jechuudha. Uffanni kun baay'ee nama shakiisa. Uuma isarraa liqeeffate fakkaata uffaticha jechuudha. Kan biroo immoo haalli shubbisa inni itti shubbisullee kama Abbitoo Kabbadaatti wal fakkaata jechuudha. Harka dalga qabaniitu bakka dhaabateetti shubbisa jechuudha. Baay'ee kan nama dinqisiisudha jechuudha. Haalli inni sireessi fuula isaa kan baay'ee nama dinqisiisudha. Dhugaa baay'ee sirba namatti toludha jechuudha. Kan Dangaallee Dangaan sagaleen kama haadha ishiituma waan garaagarummaa qabu tokkollee hin jiru. Sagalee baay'ee bareedaa tokkoon hojjetan jechuudha. Kana malees iddoo filannaan haalli uffannaa baay'ee kan nama dinqisiisudha. Iddoon kun akka natti fakkaatutti masaraa Kumsaa Morodaati. Egaa sirba kanarratti daayirektara sirba kana viidiyoo isaa haala bareedhaan hojjete kana sirriitti dinqisiifachuu barbaada jechuudha. Baay'ee nama cimaadha. Maqaan daayirektara kanaas Leencoo Fikruu jedhama. BBC Afaan Oromoo isallee dubbisee jira. Mee waan inni jedhu karoora isaa fuulduraa fi waan haala viidiyoo kana isumarraa dhageenya garuma isaatti isin dabarsa. Leencoo Fikruu jedhama. Muuziqaa Afaan Oromoo daayirekt gochuudhaan ammas dhiyoo warra aartii Oromootti makame keessaa isa tokkodha. Akka caaluusaa akkatti walloon weellisaan sun weellisuu akkanitti yaa'aansaa qixa galee dhufedha. Isatti aansee maltee inni ittiin walaloo sana yeedaleessudha. Sadaffaarratti sagalee inni ittiin walaloo fidaloo sana gurra uummataa biraan ga'u yeroo dhaggeeffadhu sana miiranii naa kennu sun immoo viidiyoolee sana akkan hojjedhuuf na kakaasaa jechuudha. Visual yang lucu keessatti storyboard itu qophaa'a. Sana booda storyboard sana kan fudhadhee bahu. Kanaaf wanta akka tasaa uumamuun jiru hunduma isaa barreeffamee
wanti barreeffamaan jiru sanatu gara viidiyootti qaba waan ta'eef hojii keessatti ammoo natti waan akka tasaa viidiyoo ana hojjedhu irratti gasheen beeku. Muuziqaan viidiyoo afaan Oromoo irratti hojii hojjedhu jechuu barbaada. Yeroo muraasa booda garuu gara fiilmii afaan Oromootti ce'uun barbaada. Ergan fiilmii afaan Oromoo irratti waan muraasa hojjedhe booda immoo akaadaamii yookaan immoo iskuulii mataa koo banadhee ijoolleen Oromoo bakka itti fiilmii fi tiyaatira bakka tokkotti barachuu danda'an achirratti namoonni muuxannoo barnootaan deeggaraman aartii kana keessatti akka makamaniif gahee koo taphachuu gara fuulduraatti nan yaada. Leencoo Fiqiruu karoora kee bareedaa kana rabbii galmaan siif haa ga'u jennaani baay'ee karoora baay'ee namatti toludha. Namni akkanatti Oromoof yaadu baay'ee jiraachuun isaa baay'ee kan namatti toludha jechuudha. Namni akkasanii nuuf haa baay'atu. Viijin Intartiimentii illee abbaa Viijin Intartiimentii kan ta'e Birraa Gammadii illee baay'ee galateeffachuu barbaada jechuudha. Haala muuziqaa kanaatiin wal qabate muuziqaaleen Oromoo kan gadi hin dhiifamin hedduutu jira. Ganaa hojjetamu baay'eedha waan ta'eef muuziqaan hundinuu osoo gara Viijin Intartiimentii nu deebanii muuziqaan afaan Oromootiin hojjetame Intartiimentii kanaan osoo gadhiifamanii baay'ee namatti tola. Haala kanaan artistoonni kennas kana beekanii fedhii ofii yookaan baasii ofiillee nu jedhanii osoo gara nu deebi'anii baay'ee waan namatti toludha jechuudha. Hundi keenyayyuu waan nu jaalannudha jechuudha osoo akkana nuuf ta'e. Muuziqaan afaan Oromoo Intartiimentii biraa irratti yeroo gadhiifamu nama miiliyoona 1.5 nama miiliyoona 1.2 akkas tulaala jechuudha. Intartiimentii Oromoolee kan Intartiimentii kaanillee kan laalu ijoollee Oromoo jechuudha. Warri namni miiliyoona lakkaa'amu Intartiimentii afaan Oromootiin gadhiifamu garuu namni ilaalu baay'ee xiqqaadha jechuudha. Kuni ta'uu qabu Oromoo walaa jajjabeessinuu aartii keenya haa guddifnuu Intartiimentii mataa keenyaa haa guddifannuu jechuun barbaada. Gamanumaan artistoota keenyaafis hojii manaa ta'uu jechuun barbaada jechuudha. Gamanumaan baasii ofii yookaan wantoota biroo laalanii gara Intartiimentii biraa deemu Intartiimentii keenya osoo guddifannee gaarii natti fakkaata jechuudha akka yaada kootiitti. Egaa waa'ee sirba meechimchim goonaa egaa gana jennee booda namoota sirba kanaan maraatan tokko keessa ilaalee bashannanee walitti deemnee hanga xumuraatti nafaan utura kan isin jedhu ani Shakuudha. Dursa irratti Birraa Gammadii irraa eegalla. Meechimchim goonaa koyyaa gammee meechimchim goonaa. Koyyaa shungee meechimchim goonaa koyyaa shungee meechimchim goonaa. Koyyaa shungee meechimchim goonaa. Yaa wayyaa keenya laasa kitti dattaraare. Yaa garaa keenya laasa kitti gargar baase. Nayyaa sajjaa goota keemii ahaa nayyaa sabaa leeka chumii. Koyyaa shungee meechimchim goonaa. Koyyaa shungee meechimchim goonaa. Koyyaa shungee meechimchim goonaa. Yaa wayyaa keenya laasa kitti dattaraare. Yaa garaa keenya laasa kitti gargar baase. Nayyaa sajjaa goota keemii ahaa nayyaa sabaa leeka chumii. Nayyaa gabaa hargoota keemii gurbaa nayyaa gabaa leen argumii. Hoolaa gabaa mul'ee keessa baasuu kana areeda shee qabaniito. Golfaan mataa wayii si taraasuu kana bareeda keessa galmiifuu. Koyyaa shungee meechimchim goonaa. Koyyaa shungee meechimchim goonaa. Koyyaa shungee meechimchim goonaa. Golfaan mataa wayii si taraasuu kana bareeda keessa gurbatti kaaruu tokkoye. Daalachoo binnee gala yaa gurbaa yaa goga warra besaa'e. Jaalaloo qiixxe wayyaa yaa gurbaa maa gobanaa raatesaa'e. Meechimchim goonaa koyyaa shungee meechimchim goonaa. Nama
Egaa sirbichi akkuma argitan daa'imarraa hanga manguddootti marachuudha. Sirba baay'ee dhugama nama marachaadha. Egaa waa'ee sirba kanaa eegana jennee waa'ee koomantaroonni barreessan koomantii sirba kanaa tokko dubbisnee adda baanaa jechuudha. Kallattii gara koomantiitti deemna. Koomantiin dursara jiru yaariin jedha. Oromoo koo laaltee qofa hin bahin laayik sheer godhi kana bashaatu inuma laaltaa miti sheer godha. Itti aansuun Kempo Entertainment viidiyoon kun riikardii jabsuu qaba. So warri viidiyoo kana ilaaltan hundi keessanuu sooshaal miidiyaa qaban hundarratti sheer godha. Yeroo ijaama ol deddeebi'ee ilaalee yeroo kudhanii ol sheer godhe. Itti aansuudhaan abbaan Vision Entertainment sheer godha. Addunyaa waliin gaa sheer laayik sabskiraayib gochuun aartii keenya jabeessinu. Birmachuu mirgaa mee akka koomantii dubbisuu jalattan laayik godha jedha. Kantaan ufaan Amaariffaatiin barraa'ee Haaris Salsaa Itoophiyaa tukuun baalaaqoon ዘፈኑ በጣም ነው የተመቸኝ ደስ ይላል ሙዚቃቺ አፍሪካ ኢሳቢ ኩባዱሊ ነቲ ቶሌ ጅራጅቹ በርባዲቲ kantaan heeran jalmaro oromoo ko ufaataanu ormi sirba keenya baneeyuun ilaalu nuti garuu kan oromaa jala fiigaawla tiiqni sinaa qabu nuti miliyoona 50 olii garuu sirboonni afaan oromoo laayikii 3,000 hin darbu maaliif ani enu jedhi of gafuru deebiin argata hundi keenya of habarannu jechuun dhaamsa ani isiniif qabudha dhuma irratti sirboota afaan oromoo yemmuu laayik sheer gochuun dirqama keenya haabaanu galatoomaa jedha kantaan stuko afaan amaaraatiin barraa'ee iski lazii jeegnoch laayik jechuun mee gootoowwan kanniif laayik kennaaf jechuu barbaadetti kantaan I am from Somalia I love you Oromo music Somalia irraa afaan muuziqaa Oromoo jaaladha wayyoo sirbichi nama maraacha sagaleen keessanii muuddamu jedha koomanti kantaan shimiman ammoo oh my god namu waaqayyo gana martiidhaaf suume rabbi umrii keessan isin haa dheeressu yaa qaceli wanteenya sagaleen keessan ammoo akkuma waan nama gammoojii keessa bahee nama dhiqqisa muuziqaan keessa waan sakandii 30 ture osoo natti hin fakkaatin sirbi keessan dhumate muuziqaa jechuun akkana waa hojii guddaadha jabaadha itti fufaa isin jaalannaa biraawoo birraa jedhe dhumata egaa shimiman isin faaraa miti nama beektanii shimimantu barreesse koomantii kana koomantiin itti aanu ammoo yaa biyya koo wallagga koo baay'ee tokko bareeda biyya koo wallagga biyya koo ta'a koomantiin itti aanu ammoo qeeroo bilisummaa jedha maaloo ganama kaasee hanga ammaattan dhaggeeffachaa jira laayik kana godhaatti dhugaadha baay'ee nama hawwata sirbichi namni waalee tan jibbunaaf xanyaa qofadha akka itti aanu afaan amaaraatiin barreessee hullaachum እጅግ ድንቆች ናችሁ በርቱልን ከፍ ያርጋችሁ ደስ የሚል ስራ ነው baay'ee namatti tola jechuudha koomantii afaan oromoo keessatti koomantii afaan amaaraatiin barraa'ee yorgu baay'ee namatti tola jechuudha kun waan addaati haaluma kanaan itti nuuf faajinaan kan itti aanu heeraan jaalmaroo jedha sheer laayik gochuun aartii keenya haa jajjabeessinu oromoo koo Oromo powerful channel wow that's amazing song they voice they video clip everything is perfect we need more like his music keep up you love you guys I can't stop listening again and again galata guddaa qabda hundi keessanuu jedha koomantiin itti aanu ammoo siinaat gizaachuu sheer godha artisti keenya haa jajjabeessinu haa guddifnu oromoo jedha Fuuziyaa Jamal Oromoo koo yeroo dhaggeeffattee laayik godhuuf utuu danda'e yeroo kuma laayik gochuuf godhaaf jabaadha afaan amaariffaatiin barraa'ee koo yaashungi meechimchingoona na ergi waan jabeessuuf fiqir jedha baay'ee namatti tola jechuudha egaa koomantiin itti aanu ammoo miis Faatimaa chimchingoona baay'ee namatti tola bakka hundattuu sirbuun kana argaa warri akka kootii isinitti tolle jajjabeessaa maaloo please Oromoo laayik godha aartii keenya haa guddifnu galatooma Darartu Dinku, I am speechless. This is so great. Oh my God, please protect and support both of the singers at all costs. They are too talented, and of course, all of the artists behind the scenes as well. Great job, jedha. Afaan kana ufuma ikada isinin jedha. Egaa koomantaroota kumaatamaan lakkaantu jira. Ansan keessa tokko kana tole fuudhee isin dubbisee jira, waliin dubbisnee jira, itti bashannee jira. Egaa gamanumaan warroonni chaanalii kanaaf harartan wantoota akkan argachuudhaaf chaanalii kana subscribe gochuudhaan maatii chaanalii kana ta'a ani viidiyoo kana kan isiniif dhiyeesse ani shakuutiu viidiyoon kun yoo isin tolee quba guddaa keessanii laayik gochuu hin irraanfatina yeroo biraa viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nageenyi keessan qaacii addunyaa geettaa hundatti isiniif haa baay'atu baay